har'anan deebi'a bornan deddeebi'a iftaanan deddeebi'a sanuu yummoo abbootii dhimmaa kan keessummeessitanii torbeetti gaaf lamatu isuma keessaayyuu takka sa'aatii shaayee baanii naan jedhu takka moolaa qanaaf baanii naan jetti barreessituun isa qofa seetummoo waltajjiin keessanis gargar hin citu har'a waltajjii bor waltajjii iftaa waltajjii isuma kanan dadhabe gooftaa koo egala dhugaa rabbiin jedha ilma koo beekta waggaa 3 ji'a ja'a namni magaalaa kanatti nan beekne jiraay qabiyyee durii mirkaneeffachuuf jedhe kunoon harkatti ciccite ageessu ila faayilli koolleen harkatti bututee dhume ilma koo egaa kanaafi garanaani dhufanii caraqaan irratti ijaaru garanaan immoo loonitti tikfatu takka maandisin jiru namni dhufee safaruu naan jedhu takka immoo si waajjiran jirtan maaluma naa wayya ilma koo narra kadhe har'a garuu carroomee manaa milki gaarii maal jechaa jirta nan nageenye maal ilma koo ani seen jaartiyyuu gurra qabaanan badee yaa ijoollee si ana dhaqii dhimma kee barreessitutti itti himadhu eenyutti ni madda barreessitutti himadhu ani ariifachaan jira walgahii qaba baay'ee nutti madde ilma koo maana gattee deemte dhaqii itti himii siin jechaa jira yeroon qabu yeroon irraan gubin kan innoo maanaan raawwanne jara koo amma barreessituu maallaa gooti yoo seete gaafuma balbalarra gahu injiran isaanoo shaayee baani injiran isaanoo buna baani maallaa gooti kan inni waan aangoon sanurratti immoo hin qaana'u waltajjii irratti dhufe abbaa dhimma daqiiqaa takkaaf 2 keessatti keessummeessinaa haaromsa gadi fagootu jira jedhu yaa rabbi amma immoo inni isuma miti amma kan waltajjii irratti dheengadda nutti dubbachaa ture kun moo nan dogoggore waaw isuma mataa isaati an kanan jedhu akkamittiin wanti dubbatanii fi wanti hojjetan waloon fakkaatu maal wayyaga eessuma dhaqnaan jedhan walagarra anoon dhiisu waltajjiin biraan hin dhufa irratti an qabsaa malee kana booddeetti hin deebi'u qaama biraa biraan naqu asumatti qabsaa'e asumatti sirreessa walagarra jaartii mortuun tun immoo isa deemti. Sammuu ishiitu qabe fakkaata guyyaa guyyaadhaan oon arguuf maan haasaa deemti fila. Akkam? Akkam? Jirtu? Nagaa? Nagaadha. Fayyaa? Akkam? Nagaa? Fayyaadha? Maa dhufta? Bakka itti wal agarra siin jeetti achumatti natti dhuftu? Ati ilaa waajjira maaltu goota? Ani moo mala fidee dhufe gammoo ana abbaa malaa maaltu harkaadhuma itteeti kanaan jedhu ati maa badde gidduu kana. Numa beeytaa miti walgahii nurra baay'ata abbaa dhimmaadhaa guyya guyyatti nutti dhufa abbaa dhimmaadhaatii keessummeessina. Kana narra sii fidee dhufe gaayi kana kunoo sii salphisa maal beektaa abbaa dhimmaa kana booda wajjin rakkachuun hin jiru. Maal qabda? Maal gootaa? As waajjira teessee waajjira guyyaa guyyaadhaan abbaa dhimmaa dhufu dabareedhaan teessee ati maal taate maaltu si jalaa bade maal rakkatte maaltu si tuqe maaltu si reebe jechuun hin jiru. Mala maalii qabda? Mala tokko fidee dhufee. Malan dhabduu bargaa. Akka ormitti hojjetu sitti hima. Ati mana kee teessa. Maayyee. Waajjira taa'uunaaf. Abbaa dhimmaatii hojii walitti nan fidingaa. Waa tokko ati mana kee keessaa abbaan dhimmaa karaa kiyya dhufaa. Sana booda iyyata fidee dhufaa illaalta raawwatamuuf mallattoo shaa qajeelfamni dhufaa qajeelfamni gara kee dhufaa raawwatuuf shaa sana booda dhimmi isaa maal waa'ee qabiyyee lafaati mirkanaa'uuf shaa kun immoo maal waa'ee overlaappiiti tokkorraa diiggatu shaa hunda isaatu mana kee teessee mallattoo kee shaa goot sana booda immoo ga'ee kootis shaa naa goota.
abbaa malaa dhugumatti abbaa malaatii barate abbaan dhimmaa anaa wajji wal harku baannaan shaan na qabdi shaaniin godha rakkoon hin jiru. Abbaan dhimmaa kana booda waluun argitan ati mana kee teessee oo barbaadde waan barbaadde atu beetta. Atu abbaa malaa jaanii si moggaasani abbaa malaati. Kanaafuu amma namni wal biratti yeroo baay'ee nu arge gaarii moti akkattan fidunatu beeka qajeeli gara mana keeti. Rakkoon hin jiru immoo abbaa dhimmaatii wajji walitti nan fidin antanuma siima dhimma kee rakkoon hin jiru. Ishuma shaa godhi malee hanga abbaa dhimmaa sin rakkisu. Dubbiin taate oomte tunis harkatti nu galte. Akkam ayyaana naguma akkam maal Eessa torbeen? ana wajji wal hin beeknu ana nan beektuati. Lakki lakki. Eessa tatti beekan? Maal gaaf tokko mana diraaftiitti walitti dhufnee jaamboo tokko sin affeerre. Lakki lakki ani diraaftiin dhugu qaatan dhiiseera. Nama biraa ta'uu danda'a. Dhiifama. Nama biraati wallatti fakkaatu beektaa ana nama baay'een beeka nama baay'eetu na beeka kanaaf wallatti fakkaate ofii eessa Maal? garam deemta. Dhimma wayii qaba hoogganaa barbaadeen gara isaaniitti deemuuf. Eenyu biraa? Eenyu biraa? Maaltu si galcheesiin? Lakki. Maaliin? Dhimmuma keetiif eenyu biraa? Obbo Fayyisaa bira galuun barbaade. Obbo Fayyisaan jiru marree. Maal? Obbo Fayyisaan jiru. Nan beekame Obbo Fayyisaa jechuun maal jechuudha? Lakki. Bakka bummaadha moo bakka isaanii buute? Har'aan booda Obbo Fayyisaa as keessatti argatta. Jechuun karaa dhimmi kee maali garuu? Deemeen isaanitti madhamanaati maali? Lakki karaa kiyyaan sii dhumaa. Maaliin dubbiin? Oo dhimmi kee akkasii dhumuu barbaadde dafinatti. Dhimmi kee maali? Egaa dhimmi koo maal seete? Waa'ee dhuma lafaati. Lafa tokko qabaayyuu asii. Hojiidhaaf bakka fagoo deebi'ennaan deebi'u. Lafa hin qabda tole dafi. Achumaan deebi'ennaan dhufu namatu bakka kootti. Mana ijaareen eegeensiin jedha. Lafa keetti. Lafuma koo irratti kaartaa pilaanii qaba harkatti lafa ijaareen eege. Inni hoo? Akkam inni hoo jechuun? Inni ijaare sun kaartaa pilaanii hin qabu. Qaba malee innis. Isin lachuu hin qabdu. Hin qabu lafa tokko irratti nu lachuutu qaba. Dubbiin dhume. Akkam dubbiin dhume. Inni diiggatee deemaa atitti ijaarratta. Garuu akkaataa dhimmi kun itti sii dhumu erga deddeebi'uu jalqabdee hammami. Bubbuleera tureera baay'een ture. Jechuun? Deddeebi'ee waggaa lama akkas hin ta'a dhimmi koo kuneen. Guyyaa tokkotti akkasii dhumuu barbaaddaa? Akkam ta'e guyyaa tokkotti dhuma waggaa lamaattu naan taane. Asii qisittan hima. Dhugaamu? Dhuguma jettee? Dhugaa jettee? Oo dubbiin kun akkasii dhumu barbaadde? Dafi qajeele. Kanaan naa bilbil. Ammumaan sii bilbila isin eegaa turumaayu. Qajeele. Kok. Waan nyaatee buluuf fakkaatu qarshii maal qaba kun amma? Nagaa? Fayyaa nagaa. Akkam? Naguma fayyaa. Fayyaadha akkam? Na wallaalte moo maali? Dhiifama ka isin hin barre amma garuu. Isin hin jedhin gaaf tokko ati naan jechaa toolte. Maali anan jedhu gaaf tokko mana hoteelaatti wal agarree jechuun buna si affeerranii lakki ani buna hin dhugu shaayii malee naan hin jedhu. Ani moo lakki hin dogoggortani. Dhiifama. Afacha. Kuulaniidha miti ati? Lakki kuulanii miti. Dhiifama giiftii ko. Garuu ayyaana moo wal fakkaatu ilkaan keessan hidhiin kunillee waluma fakkaata. Rabbi. Anan jedhu ofii garam deemta? Dhimma wayiin qaba waajjira kanaayi. Eenyu bira? Obbo Fayyisaa argachuuf hin deemaa. Obbo Fayyisaan jiru. Rakkoo maaltu jira? Obbo Fayyisaan jiru. Galeen dubbisa jedheeni ka. Anuma dubbista Obbo Fayyisaa karaa kiyyaan argatta. Bakka bu'ummaa qabdu moo? Kan isaan rakkatin dhimmi kee maalidhaa? Maal fide dhufte? Dhimmi isaa
waggaa sadii afur turee jira. Dhimmicha harmee koo ture kan hordofaa turte. Utuma as deddeebitu dadhabdee lubbuudhaan dabarte harmeen koo. Ay, anaa nyaatu. Amma bakkuma bu'ummaa kan argadhe jedhe. Anaa nyaatu. Yaa harmee ishii harmee. Anaan jedhu ofii hammam turan harmeen kee erga. Reefu ji'uma lama. Dheesi bakka dheesi maal godhu. Dhiiseera garuu bakka bu'ummaadhuma argachuuf jedhee utuma hin deddeebi'u anaafis dhumicha xumuruu hin dandeenye. Amma dubbiin sii dhuma. Amma dubbiin borga nama sii dhuma. Jiran jennee reefu qofa isaan deemee. Akkasitti miti dubbiin kan dhumu. Ilaahi dubbiin akkasii dhumu barbaadda. Eekaa. As jedhime. Ahaa. Dhugaa akkasii dhumu barbaannan. Akka gootu kanaan naa bilbila. Isinifan bilbilaa ta'u. Haa ta'u. Daqiiqaa 30 booda naa bilbila. Tunillee waa lamaaf tajaajilti. Akkam jirtu akkam jirtu nagaadha akkam akkam. Ayyaadha naguma akkam ayyaadha maalin badde gidduu kana si argeen beeku rabbi naa nyaatu ila kuno hinuma si barbaada garuu guyyaa tokkollee si nagarri tuttureera. Wal beeknaa naafsi. Hin beektu? Simo. Lakki sin beeku. Yaa Sin beeku. afaacha tole haana wallaaltu amma eessa deemtu? As obbo Fayyisaa biraa dhimma. Obbo Fayyisaa bira obbo Fayyisaan jiru maali dhimmi kee? Dhimma lafaa wayii as na deddeebisu kun tuttureera ergaas deebuu jalqabe. Ammam deddeebite erga dhimmi kee as deddeebi'uu erga jalqabdee hammam? Gara ji'a jaha. Amma akkasii dhumuu barbaadda? Maaliif hin barbaanne akkana? Guyyaa tokkotti akkasii dhumuu barbaadda? Guyyaa miti an daqiiqaa takkatti odoo naa dhumeeyyuu barbaada. Rabbi jedhe Dhugaa. sii dhuma. Maalidha garuu? Akkami? Lafti si kee maal ta'e? Lafti immoo investimentii fudhadheeti. Isa sani galgala koottu, ganama koottu, bor koottu, iftaan koottu odoo naan jedhan na deddeebisu. Hoos ilaalanuu investara fakkaata. Jechuun sii dhuma. Akkatti sii dhumu garuu? Tole. Dhugaa jettaa? Dhugaa. Imanaa dhumaa? Barga nama. Ilaa. Dhiifama. Eenyu naan jette maqaan kee? Anamoo. Abbaa malaa dhaan jedhu. Ilaa. Dachaasaa abbaa malaa hoo jedhan. Akkatti na walaalteen beeku malee dheengadda ila Ameerikaa irraa naa bilbilani. Yaa abbaa malaa. Haloo. Mee Ameerikaa dhumtuu akkaataatti ishiin wal bulchitu mala situ baasaa mee kootuu dibinaan jedhan. Tokkommoo Kanaadarraa naa bilbilee. Haloo abbaa malaa. Maaloo mala kee gada hin barbaannaa dafiitii kootuu gara keenyas naan jedhan. Silaa biyya keessatti mala sumatu baasaa naan jedhan. Kanaafuu. Maqaan koo. Abbaa malaa. Abbaa malaa. Abbaa malaa naan jette? Ila. Dhimma kana waggaadhaaf ji'oota hedduu hordofaan ture. Maallaqni uummataa argitee biiroo obbo Fayyisaa hadharraa qabee saamsameera biiroon obbo Fayyisaa. Maallaqni uummataa immoo karaa kan keessa saamamee jira. Dhimma kana hordofaa kan ture ana. In barbaadamtaa beenu. Qajeel. Saajin. Qajeelis hin jedhu. Saajin dhiifama.